Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Pirezidaantii Turkiyee Rajab Tayyip Erdogan daawwannaa hojiif gara Finfinnee dhufan simatanii jiru. Simannaan kun buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti kan geggeeffame yoo ta'u, simannaa ho'aa fi kabajaa guddaa qabu taasisaniifii jiru. Daawwannaan kun hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaan jidduu jiru caalatti cimsuuf kan kaayyeeffatedha. Dr. Abiy Ahmad simannaa kanarratti Pirezidaantii Rajab Tayyip Erdoganiin baga nagaan bakka argama dhala namaa kan taate Itoophiyaa dhuftan jechuun jaalalaan simatanii jiru. Ministeerri muummeen ergaa isaaniitiin kabaja biyyattiin keessummaa kanaaf qabdu kan ibsan yoo ta'u, kunis hariiroo seena qabeessaa fi michummaa cimaa biyyoota lamaan jidduu jiru kan calaqqisiisudha. Pirezidaantii Rajab Tayyip Erdogan waggoota 11 booda deebi'anii Itoophiyaa daawwachuuf gara Finfinnee dhufan. Waggoota 10 booda daawwannaa taasisan kanaan gama diinagdee, nageenyaa fi investimentii kanaan dura jiru babal'isuu fi dhimmoota naannawaa irratti waliin hojjechuuf carraa guddaa kan banu jedhamee amanama. Waajjirri milishaa mootummaa naannoo Oromiyaa ajajoota milishaa aanaalee fi gandoota irraa walitti baba'aniif leenjii hooggansummaa fi dandeettii raawwachiisummaa cimsu kennaa ture bifa hawwataa ta'een xumuree jira. Sirna eebbaa kanarratti kan argaman hooggantoonni olaanoon akka ibsanitti leenjichi milishaan uummata hirmaachisuun nageenya naannichaa akka mirkaneessu akkasumas heeraa fi seera kabajee akka kabachiisu gahumsa isaa guddisuuf kan kaayyeeffatedha. Keessumattuu baay'inaa fi qulqullina humna milishaa guddisuun hojimaata itti fufinsa qabu diriirsuun dhimma xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jiru ta'uun addeeffamee jira. Itti gaafatamaan waajjira milishaa Oromiyaa obbo Abarraa Bunnoo eebbifamtootaaf dhaamsa dabarsaniin milishaan aggaammii alaa fi keessaa qolachuun birmadummaa biyyaa eegsisuu qofa osoo hin taane ergama addaatiifis yoomillee qophaa'aa ta'uu akka qabu dhaamanii jiru. Obbo Abarraan itti dabaluun eebbi galma isa dhumaa miti jechuun leenjifamtoonni amala gaarii fi onnee tajaajiltummaa ummataatiin socho'anii abdii ummataa akka ta'an waamicha dhiyeessanii jiru. Gama biraatiin Komaandar Taayyee Baqqalaa fi obbo Geetaachoo Taamiraat milishaan hojii isaa keessatti iftoomina, naamusa jabaa fi kutannoo qabaachuun olaantummaa seeraa mirkaneessuu irratti akka xiyyeeffatu hubachiisan. Ajajoonni milishaa leenjii kana xumuran gama isaaniitiin beekumsa hooggansummaa argataniin hawaasa isaanii tajaajiluuf qophii ta'uu mirkaneessan. Yeroo gara hojii isaaniitti deebi'anitti caasaalee nageenyaa biroo fi hawaasa waliin qindoominaan nageenya naannoo isaanii mirkaneessuuf waadaa galanii jiru. Akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya ummataa karaa guutuu ta'een mirkaneessuuf murannoo qaban ibsuun fakkeenyummaa gaariin hooggansa milishaa gadii irratti akka hojjetan dubbatanii jiru. Bulchaan Baankii Biyyaalessa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalinyi Piroofeesar Jeefrii Saaks waliin marii bu'a qabeessa gaggeessanii jiru. Marii isaanii kanaan sagantaa fooyya'insa dinagdee biyyaalessa Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u, adeemsa hanga ammaa jiru irratti bal'inaan mari'atanii jiru. Gama lamaaniin yaada fooyya'insa dinagdee Itoophiyaa caalmaatti cimsan irratti marii bal'aan godhamee jira. Piroofeesar Jeefrii Saaks gama isaaniitiin muuxannoo fi beekumsa bal'aa jijjiiramoota dinagdee fi imaammata idil addunyaa irratti qaban qoodanii jiru. Keessumaa haala dinagdee addunyaa irratti hundaa'uun dhimmoota Itoophiyaaf dursa kennamuun irra jiru irratti yaada gorsaa dhiyeessanii jiru. Odeeffannoon Baankii Biyyaalessaa irraa argame akka ibsutti mariin kun fooyya'insa dinagdee Itoophiyaa gara sadarkaa itti aanutti ceesisuuf deeggarsa ogummaa argachuuf karaa kan saaquudha jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa fooyya'insa kana galmaan ga'uuf hayyoota dinagdee idil addunyaa waliin qindoominaan hojjechuuf kutannoo qabaachuu isaas marichaan mirkaneessanii jiru. Biyyoonni baha Afrikaa walitti hidhaminsa naannolee guddisuuf waliigaltee kooriidaraa teessuu mallatteessanii jiru. Biyyoonni baha Afrikaa afur Jibuutii, Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa fi Yugaandaan piroojeektii walitti hidhaminsa geejjibaa fi qunnamtii guutuu naannichaa fooyyessuuf kaayyeeffate kooriidarii teessuu hundeessuuf waliigaltee addaa mallatteessanii jiru. Sirni mallattoo kun Jibuutitti kan raawwatame yoo ta'u, Ministeera Geejjibaa fi Loojistikii Itoophiyaa Dr. Alamuu Simee argamanii jiru. Waltajjichi loojistikii sirreessuu, investimentii hawwachuu, hojimaata gumruukaa salphisuun daldalaa fi geejjiba naannoo guddisuu irratti kan xiyyeeffatedha.
Dabalataanis karoora tajaajila buufata doonii babal'isuu fi baasii tajaajilaa hir'isuu kan hammate yoo ta'u, daldalli bu'a qabeessaa fi baasii xiqqaa akka qabaatu taasisa. Inspeekshiniin kun guddina diinagdee fi ida'amuu naannoo baha Afrikaa guddisuuf kan kaayyeffate tumsaa fi walitti hidhamessa biyyoota miseensa ta'an jidduu jiru cimsuuf tarkaanfii guddaa ta'ee ilaalama jedhamee jira. Akka gabaasa IOM baasetti baqattoonni Suudaan 500,000 ol gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Waggoota lamaan dabran keessatti baqattoonni Suudaan 500,000 fi 29,000 ol biyyoota ollaa irraa gara biyya isaaniitti deebi'uu jaarmaan mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma godaantotaa irratti hojjetu IOM beeksisee jira. Gabaasni IOM kun kan ammajii 2024 hanga muddee 2025 jiru kan hammatu yoo ta'u, namoonni deebi'an kunniin 89% biyya Masrii irraa, 10% gadi ammoo biyya Chaad irraa, akkasumas muraasni Itoophiyaa irraa akka ta'an ibsamee jira. Lolli kun waraana Suudaanii fi garee finciltootaa jidduutti ebla 2023 irraa jalqabee rakkoo namoomaa addunyaa irratti hamaa jedhamu uumee jiraachuun ni yaadatama. Namoonni gara biyyatti deebi'an kunneen keessaa 67% gara naannoo duraan jiraachaa turanitti deebi'uuf fedhii akka qaban gabaasichi ni addeessa. Sababni gara biyya isaanii deebi'uu kun haalli nageenyaa fooyya'uu isaatiin akka ta'e IOM gabaasee jira.